Akkam jirtu arras akkuma waadaa isinii galee barnoota ajaa'ibaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Innis maalidha yoo jettani jechattii kana jecha geet jettuu hiika baay'ee hiika 10 isaa ol qabaachuu danda'u qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Barnoota baay'ee haalaan barbaachisaadha. So without further ado let's get started. Geetiin maal ta'uu danda'a? Jalqaba foormii isaa gaafa laallu geetiin verbi waan isaa geetiidha. Verbi tuun isaa immoo gaatii ta'a jechuudha. Gaat paastii yeroo ta'u jechuudha. Verbi sirriin isaas gaatiimaa jechuudha. Garuu British Ingilisiin isaa gaatenii ta'a. Gaaten British Ingilisiin. Fiicharii gaafa ta'u immoo I will geetii ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti geetiin maal ta'uu danda'a? Biikaam ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee maaliif Ingiliffa keessatti yeroo baay'ee jechi tokko tokko gaaffii namatti ta'a. Maaliif geetiin kun iddoo 10 isaa ol galee fayyadamuu danda'a jechuudha. Hiika garaagaraa qaba jechuudha. Isa walii wajjin ilaallaa jechuudha amma. Even naatiif ispiikerii warri ta'anillee yeroo baay'ee kana fayyadamu jechuudha. So kana baruun dirqama hamma dhumaatti na hordofaa. Akkasumas dhumarratti yaada keessan koomentii jala kaa'u hin dagatinaa jechuudha. Geetiin jalqaba irratti biikaamii ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf an akkas ta'an jira yoo inni fakkeenyaaf dadhabaan jira jechuufi geetiitti ING gaafa dabalatu maal ta'a? I'm getting tired yoo inni dadhabaan jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ingiliffi koo gaarii ta'aa jira yookaan an Ingiliffatti gaariin ta'aa jira. My English is getting better yookaan immoo I'm getting good at English jechuu dandeenya jechuudha. Oromiyaan bareedaa jirti. Oromiyaa is getting beautiful. ING gaafa itti daballu geetiin maal ta'a? Ta'uu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ati bareedaa jirta jechuu yoo barbaade you are getting handsome. Durbaaf yoo ta'e immoo you are getting beautiful jechuu dandeenya jechuudha. So geetiin asirratti tokkoffaa faayidaan geetii ta'uu jechuudha. Biikaam ta'uu jechuudha. Inni lammaffaan geetiin maal ta'uu danda'a? Resiivii ta'uu danda'a. Resiif. So fakkeenyaaf ergaan koo si geeraa jechuu yoo barbaade maaliin jedhaa? Did you get my message or did you get my text jechuu nan danda'a jechuudha. Kennaan koo si geeraa. Did you get my present? Si geeraa. Did you get? Geetiin resiivii ta'uu danda'a jechuudha. I got you present. Na geera. Gaatii ta'a jechuudha. Na geera yeroo hin jedhu immoo paastii isaa gaatii fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf isheen hojii argatte. She got a job. Isheen hojii argatteetti. Did she get a job? Isheen hojii argatteetti. So geetiin inni lammaffaa maal ta'a? Tokkoffaa irratti maal jenne? Geetiin tokkoffaa irratti ta'uu biikaamiidhaan. Lammaffaa irratti immoo resiiviidhaan. Sadaffaa irratti immoo inni sadaffaan faayidaan geetii maal ta'uu danda'a? Arrivii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf what time will you get there? Bakka arrivii geetii buusuu dandeenya jechuudha. Saayitii meeqatti achi geessaa? What time will you arrive there jechuu dandeenya jechuudha. Arrivii ta'uu danda'a jechuudha. We got there at 8 o'clock. Saayitii 8 achi geenya. Fakkeenyaaf yeroon achi ga'u siin bilbila. I will call you when I get there. Yeroon achi ga'u siin bilbila. So asitti geetiin maal ta'eera? Arrivii ta'eera jechuudha. We got here before you. Si dura as geenye. We got here before you. So inni sadaffaan geetiin maal ta'eera? Arrivii ta'eera jechuudha. Tokkoffaa irratti maal jenne? Geetiin biikaam ta'uudha. Inni lammaffaa resiiviidha. Inni sadaffaa maal ta'uu danda'a? Arrivii ta'uu danda'a jechuudha. Inni arfaffaa qabaachuudha. Haavii ta'uu danda'a geetiin. An yeroo qaba jechuu yoon barbaade maaliin jedha? Geetii paastii godhee I got time yeroo qaba. Hiriyaa gaarii qabda siin jechuu yoon barbaade haavii dhiifnee gaatii fayyadamuu dandeenya jechuudha. You got good friends. Fakkeenyaaf isheen amala gaarii qabdi jechuu yoo barbaanne she got good behavior jechuu dandeenya. So inni arfaffaan geetiin maal ta'uu danda'a? Qabaachuu, haavii ta'uu danda'a jechuudha. She has hin jennu he got you got inni fayyadamuu dandeenya jechuudha.
gaatannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana qabdaa jechuu yoo barbaanne fakkeenyaaf hiriyaa durbaa qabdaa? Do you have girlfriends? Iddoo girlfriendii qabdaa jechuudha. Maaliif fiilmii fa'irraa fakkeenyaaf yeroo baay'ee naatiif ispiikeriin jecha kana fayyadamu jechuudha. Kanaaf xiqqoo ingiliffii isaanii haaraa isinitti ta'uu danda'a jechuudha. I got a car, makiinaa qabaa. I got a phone, bilbila qabaa. So maal ta'uu danda'a? Gaatiin akka haaviitti gargaaruu danda'a jechuudha. Amma waan afur ilaalleerra jechuudha. Tokkoffaa irratti geetiin maal ta'uu danda'a? Biikaam ta'uu akkasiin ta'aa jira. Yeroo jennu I'm becoming, iddoo jennu I'm getting better. I'm getting tired, dadhabaan jira. Dadhabee immoo yeroo jennu bakka already dadhabee yoo jechuu barbaanne immoo I got tired yoo jedhe bakka dadhabe. So tokkoffaa irratti biikaamiidha. Inni lammaffaan resiivii jenne. Inni sadaffaan arrivii akka arriviitti fayyadamuu danda'a jenne. Inni afuraffaan immoo haavii qabaa. Inni shanaffaan akka baayitti fayyadamuu dandeenya. Geetiin jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila naa biti. Get me a phone jechuun danda'a. Buy me a phone jechuurra give me a phone jechuun nan danda'a jechuudha. So geetiin akka baayitti fayyada jechuudha. Give me a phone. What do you want me to get you? Akka maasii bituu barbaadda? What do you want me to get you? Akka maasii bituu barbaadda? Give me a cup of coffee. Buna naa biti jechuu dandeenya. Give me a smartphone. Bilbila smartii naa biti. So geetiin akka maalitti fayyaduu danda'a? Akka baayitti fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaaf kennaan sii bite isin jechuu yoo barbaade maaliin isin jedha? Kennaan sii bite. I got you a present. Paastii jechuun geetiin suni gaatii ta'a jechuudha. Yeroo waan sun gochi sun raawwateera taanaan I got you a present yoon jedhe kennaa yookaan giiftii sii bite. I got you a present yoon sin jedhe jechuudha. Kennaa yookaan giiftiin sii bite. Fakkeenyaaf namni wayii waa bitee isinitti dhufe kana eessaa bitte? Where did you get it? Where did you get it? Eessaa bitte kana? I got it online. Online irraan bite. So geetiin akka maalitti fayyaduu danda'a beektu? Akka baayitti fayyaduu danda'a jechuudha. Ijaafa faayidaan geetii akkas gochuun qaba. Fakkeenyaaf ganamaan hirribaa ka'uun qaba. I gotta wake up early. I gotta inni fayyadamna jechuudha. I got to seedhu gaafa walitti fidnu gaataa ta'a jechuudha. I gotta wake up early. Ganamaan hirribaa ka'uun qaba. Fakkeenyaaf Ingiliffa haasa'uun qaba. I gotta speak English. I gotta speak English. Fakkeenyaaf akkasumallee akkas ta'uun qaba jechuuf fakkeenyaaf cimaa ta'uun qaba. I gotta be taasitti immoo. Namni akkas gochuun qabaani I gottaadha. Akkas ta'uun qabaan immoo I gotta beedha. I gotta be strong. Cimaa ta'uun qaba. I gotta be strong. Cimaa ta'uun qaba. Smartii ta'uun qaba. I gotta be smart. I gotta be smart. Smartii ta'uun qaba. Sooressa ta'uun qaba. I gotta be rich. I gotta be rich. So faayidaan geetii tokkommoo ta'uun qabaa. Akkas ta'uun qabaa. Akkas gochuun qabaa. Akkasumas immoo qabaachuun qaba. Fakkeenyaaf I gotta have girlfriend. Girlfriendii qabaachuun qaba. I gotta have a house. So I gotta yoo jennu akkas gochuun qaba. Ganamaa hirribaa ka'uun qaba. I gotta wake up early. Ishi akkas ta'uun immoo qaba. Cimaa ta'uun qaba. I gotta be fudhattee jechuudha. I gotta be strong. I gotta be strong. Cimaa ta'uun qaba. I gotta be rich. Sooressa ta'uun qaba. Ishi kana qabaachuun qaba. Fakkeenyaaf ijoollee qabaachuun qaba. I gotta have qabaa jechuudha immoo have dabalata. I gotta have kids. I gotta have money. Birrii qabaachuun qaba. So faayidaa geetii keessa tokko maal ta'uu danda'a? Akkas gochuun qabaa. Akkas ta'uun qabaa. Kana qabaachuun qabaadhaaf illee geetii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan biraan faayidaan geetii akka understandiitti jechuudha. Understand fakkeenyaaf sii galeera jechuu yoo barbaadde get it jechuu dandeessa. Get it sii galeera. So naa galeera yoon jedhe got it. I got it naa galeera. Argadheeraa jechuu ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan geetiin maal ta'uu danda'a? Understandii ta'uu danda'a jechuudha.
Get it? Sii galeera? Yaa I got it jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa maal ta'uu danda'a inni? Biikaam ta'uu danda'a jechuudha. Geetiin fakkeenyaaf na dhukkuba yoon jechuu barbaade maalin jedhaa? I'm sick. Na dhukkubaa jira yoon jechuu barbaade garuu maalin jedhaa? Geetiitti inni ji dabalee I'm getting sickiin jedha. Bakka already na dhukkubeera taanaan immoo maalin jedhaa? I got sickiin jedha. Biikaamii ta'uu danda'a inni tokko. Inni lammaffaan risiivii yookaan obteeniidha. Inni sadaffaan akka arrive'itti gargaaruu danda'a. Inni arfaffaan immoo akka haviitti gargaaruu danda'a. Inni shanaffaan immoo akka baayitti gargaaruu danda'a. Inni ja'affaan immoo akka maalitti gargaaruu danda'a? Haftuutti gargaaruu danda'a. Inni torbaffaan understandiitti gargaaruu danda'a. Kun YouTube chaanalii keessan afaan Oromootiin karaa salphaan afaan Ingiliffaa irraa barattaniidha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanalii keenyaa dhuftan YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun maatii ta'a. Akkasumas viidiyoon keenya akka nama bira ga'uuf like share gochuun dagatina. See you in next video. Bye bye.